Iriyaa saatii wajjin soofaa adii tokko isinitti bitee jira abdii raggaasaa kun akkan dhageetti. Amilee maaliif loltanii maaliif komattanii isinii afaan nagaa. Yoo akkas ta'e ani jira yoo akkas ta'e bari ka isatti uffisillee jira yoo akkas ta'e awwali kun ayaa waaxaam jedhi yoo akkas ta'e ehee aaskeetiin kun nama oofuu maaliif ani dhagaartaa baazar. Dhagaa. Ani baazee baanerii bari kuma dhibba sadii dalagsifadheera baran wanna profaayilii. Wala dhiiraati deet. Wallahi maaliif beektaa? Jiruuf jireenya kee keessatti yeroo jalqabaatiif maqaan mallaqaan nabaduun sanuu erga gara miidiyaatti dhufe yeroo jalqabaatiif maqaa kuma dhibba sadii jedhu kananii so tokkoffaa yaadannoo naa ta'a. Akkasuma qabadhee akhiraa dhaqa. Barreeffama kan haga an jiru niikneemii kiyya. Kuma dhibba sadii kana nama wanni namaaf malee hamilee hanqa eeguuf malee yoo akkana barreessan das na jedhana. Bataam itti gammada. Saniifi namni awwalee galchimee namicha kan yoo toobate hin beekne namticha awwalee abaaboo gadhiise galchimee namicha kan yoo toobate hin beekne sababa kanaan rabbi godheeti. Awwaleen kami? Awwalee musammaa. Awwalee musammaa kootu gabbii awwalee musammaa yoo ta'e abaaboo kennee. Koy abaaboo kenne mana biraatittuu giiftii guddaa kenne yookiin anarra yookiin sirra giiftii guddaa geemaraa miti akkami abaaboo kenne seen. Ante dabali awwali. Waan guddaa kenni seen obboleessa waan guddaa kenni seen nama 800 irra nuu yookiin nu dhaabdaa yookiin si dhaabnaatu wayii seentemi. Inta'u koofiyaalleen inta'u si irraan malu dhiisati doolaara waan doolaara olii doolaara yookiin anarra yookiin sirratti haa kennu nu lamaan ta'u. Onnee kenniif abaazadi awwali. Onneen ta'u doolaara birrii 500 yookiin anarra yookiin sirratti haa kennu. Geemara guddaa ta'e akkamitti dhaaboo darba akka waan ijoollee reef lafaa dhufaa jirtu. Geemaraa miti ma. Yalla. Dafii kenna awwale. Warra kuma. Lamaan inni kennu. Kanaa miti koo doolaara kenne. Doolaara kenne doolaara. Amma sagantaan kenna. Yaa nama osoo ani waa takka ani Haydar hin beeku wallaahi akka Haydarii dubbataan jiru nama azaana godhe nama viidiyoo narra maxxansite nama hattuu jettee na barreessite galmeen hattuu fooqaa sabaamaatti Abaazar wayye wali osoo namni waliin dhokatu itti Oromoon obboleessa kiyya ani gaafa sanillee anamma siinuu wali bu'ee bar wallaahi dhiifama si gaafadhe awwalee kottu na dhageeffadhu kakuudhaan dubbiin kwaa dhumuu jedhama ani wallaahi wa billaahi koomishiniin fudhadhe tokko hin jiru warabbal kaabaa sumni cabdu garuu mallaqa baasee qaba humna koo baaseera yaada koo baaseera miilee 24 oli walitti qabeera garuu silaa ka daa'imindiin na badhaafamu har'a dhaloonni bubbeedhaan rabbiin amma awwalee nagaan waaqayyoo bara baraan siif haa fayyadu. Ameen siif isa baay'atu abdii waa tokko jechuun barbaadan na dhagaame abdii. Waa'ee maaliiti? Waa'ee abaazarriidhaan wantan jechuu barbaadu. Eshi. Ammallee. Baarte attu naan jettee turte? Hin jenne. Ammallee dubbiin sirraa'ee nagaan bu'eera baga walitti araaramtan abdiidhaan mana keessanitti argeera kaleessa. Araaramne abdiin araaramnee jirra. Fixanne. Garuu dheen gadda yeroo miira keessa jirtanu sana maala yaadaa ture beektu abaazar. Yeroo isin dura Finfinnee galtanuu namni huccuu isinirraa jijjiire abdii raggaasaati jechuun dhaga'ee of hirkaa qabaan. So kanatu jira waan ta'eef hiriyaa saatii wajjin soofaa adii tokko isinitti bitee jira abdii raggaasaa kun akkan dhaga'etti. Amilee maaliif loltanii maaliif komattanii isinii afaan nagaa. Yoo akkas ta'e ani jira yoo akkas ta'e bari ka isatti uffisillee jira yoo akkas ta'e awwali kun ayaa waaxaam jedhi yoo akkas ta'e. Ehee aaskeetiin kun nama oofuu maaliif? Yaaskeedhaan. Isa uffisayyuu jira. Dhiisii kana biraa gadi. Kana gaaffiin gaafadhe be. Qoqoo yaa fixatu waa dhagaye waan dhagaye hundaa'e munis qo'ii dareeshi. Awwalee lammaffaa namni hiriyyaa isaa suufaa miti waan kana olillee hin bita amma siifuu obboleewwan kan namni hiriyaadhaaf waa gochuun noormaalidha. Kan ammoo gaafii bira gaafadhu fakkeenyaaf amma awwalee sagantaa keenyarra jiru dhiis.
nuti amma sagantaan keenya warra nu abaarsitu galchidhaan jedhe kanaafu. ba'alla abaadir deebisa awwalee waa'eef sin jedhe Awwaleen maal godhe sagantaa keenya irra jiru nu nama nu miidhe miidhaa. waa'eef sin jedhe galchi anas sin jedhe dhiisi awwaleen dhufeetiin Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu mee anaasitti halallabatu daqiiqaan keenyaaf yaaqanni barbaade galchi Bakka yoo san ta'e sii galcha ergadhu awwalee. Intisaarillee sirriita awwalee Yesuus tana. Kiristoos ulaagaa Intisaarillee kan sirriita. waaqa ta'e nutti mikootu nuti amma nulles wajjin fudhanna Waaqessina. Awwalee abaaboo darbadha ishee abaaboo darbadha. du'ee lafarra bada dhufuu jiru amma bada kunu Hin dhufu qaama hin dhufu maal beekama awwalee wamaan beeku baritti fakkeessanii. Hin dhufu. Itti fakkeessanii jedhee barinnu. natti fakkaata dhufu Natti fakkeessanii. mee Maal awwalee godhanii anis jedhe. jedheti awwalee gaafii kan kellaa achumaan si haa deebitu nama biraa tokko illee hin galchine jeneraaliin fa'aa qofa booda galchitaan awwalee Nama nu arrabsite nama waan naan jette gama nama waan nun jette nama nu arrabsite qofa sagantaa abaarsaati. Maaliif nu nama hin tuqnu tuqani wallaahi. Jarana salphanne akkatti mana namaa seennu dhabne. Jarana salphanne akkatti nama hojii haasofnu dhabne yoo gastii nama gugurdaa nu seennu. ante kun ummanni hoolaadha kana dhaga'ee na dhugaatti fakkaatee yeroo hundi si biraan fudhisi Wallaahi anillee dhiisu anillee baabaa. Awwalee abaaboo darbadhu. awwalee amma dhufu koy awwalee waan sin jedhu khotmi awwalee Ustaaza naaf taatanii. Awwaleen amma ergaatii gara waaqayyoo lallabadhette dhufu inni maa. Na fakkeessanii jedhee barinnu na amma fakkeessanii. waan gootan amma waan gootu nama moshani ka dhibba sadi barreessaa jiru amma warri as gubbaa jirtu hundi keessan mee baga nyaattan jedha barreessan baga nyaattan jedha barreessaati diina garaa gubaa hundi keessanuu ummanni Muhammad ummanni harka nagahaa baga nyaattan jedha barreessaa koominti irratti yalla Ani wama nyaanne. Ana wama baga nyaatanii. Jarana ana wama nyaanne. warna muraasatu waa balleessa malee kun biyyi guutuun baga nyaattan jedha bar mee baga nyaattan jedha mee wallahi ummanni kun ummata nagaa anta ta'u bar nama kumaa kana maqaa balleessanii bar wallahi billahi mee baga nyaattan jedha wallahi baga nyaattan jedha ummanni wallahi warroonni baga nyaattan jedhaati ilaalli koomintii kan accanaan naqa yetaa abbaatu abboo harki keessan fayyaa argatu wallahi billahi harki keessan sababa kanaan bi'iznillaahi ta'ala isin sheeka miskiina kana cinaa dhaabbattanii warra zulmiin deemu afoo dhaabbattanii baga nyaattan jedhaati accanaan naqa yetaa abbaatu laal kun ummata akkatti jaalatu wallahi shuf Wama takka nyaanne ani wama takka nyaanne nama hin nyaate naan jedhe immoo rabbi dhiifadhe ani wama nyaan baga nyaatanii maal nyaadhan wallahi wama nyaanne. Eeywaa baga wal akkana kun akkana Ani wama takka nyaanne. laaqana nyaanneeti Laaqanaa miti kaakaan beelaa 300 bir. dhiisi ambini Beekaan dubbii jijjiirama. numa qabsuun beeku wallaahi billaa sheetichi kuni namni dhufaasan bee dhufi dhufaasa namni dhufaasan beeyne ufi dhufaasaa jedhan Ani wama takka nyaanne nama nyaatte naan jedhe rabbi dhiifadhe. Nama hattuu naan jedhe ilmi kee gudeenni kee. Garaan kee hattuu malee dhammatin. Wanti ati dalaydu marti hattuu rabbi jala haa kaayu. Warqii kee hattuu jala rabbi haa kaa'u. Ilmi kee hattuu haa ta'u. Gandi ati dhaytu hattuu haa ta'u. Eessattuu hafuuran baafatin. Rabbi hattuu si haa godhu. Yoo an hate malee yoo guyyaa takka an doolchee fudhe malee salphadhu salphinnaan qabri gal. Guyyaa wanti salphinnaa ta'e haa taatu. Hattuu naan jette. Nama hattuu naan jette siillee dhiisan. Tana tiyyaa amma malee. Wamaallee nyaanne baga nyaattanii maa naan jette mamaan nyaadhe baga nyaattan ka jette. Wallahi wamaan nyaanne. Abbo warri hattu jettan qaamni keessan haa hatamu fuulli keessan haa hatamu miilli keessan rabbi isinirraa haa hatu funyaan keessan haa hatamu gurri keessan harki keessan qomni ittiin barisan haa hatamu qalbii keessan hunda caalaa moo qalbiin keessan haa hatamu qalbii keessan rabbi isin keessaa haa hatu Amaarsa dhageeffatu yaa'u. Abdii kume. السلام عليكم ورحمة الله. Alaikum salam takkaatti jette komantiin ala barreessiteeti. Waan kajeelu abaarsi sadarkaa kana gadi naa argina. Qoy hayyama maal abaarsa kenna abaaruun kun? Kun Maa sartifikeetii hattuu jira maal namni hattuu jedhee bakka maraa nagala barreessa eeyyamamaadha. sartifikeetii fudhannee dhufnee ta'uu yoo ta'u sartifikeetiitti qabna. Wallahi billahi irra fadhee bari maal qoy qaayidaan. Wallahi abdi eda olomaa Ati akkas doktoroota jettee? nama meeqarra hattuu naan jedhan amma mana
sagantaa guddaa olumaa anaaf feerarra hattuu barreessu. Wanni hattuu barreessu kun maali naan jennaan ummata oddoo waa takka hin fedhin hattuu jedhu akkamitti nama arrabboon miidhame wallaahi daliila itti qaba. أنت كابا ذرين هتو جنة هيدرين هتو جدي جرا هيدرين كجيلة سياسة ديموسي أفوري الربيع هتو جدي بريسي جرا هيدرين ما والله هيدرين تتججو كابا ذري أموتو هتو جنة يعني أبا ذريني رجعت تنكم سبب دي أما آمين جد أبدي آمين جد أبدي وني مرتس يا عبدت والله وبالله آمين يو هات أبدي وني مرتس يا عبدت ربي قامك يا هات ربي قلبك يا هات تيدي فلفلة تيدي والله ربي قامك يا هات قلبك يا هات جروك يا ربي يا هات قلبك قامك برك فنيانك إجك ربي سر هات يو أكاسيت أموان هاتوتي ربي وانا أما سنير كانوا عند ربي نفاهم سلام عليكم الله تنفودم عليكم أبا ذري تفوفي تنتي تنفودم السلام عليكم أبدي أتي هاتو نان جنة من علمي هاتو سرام بيني آمين جد آمين جنرال السلام عليكم وني هاتو تأسبيران جيني آمين جد آمين إذني ربي تنخيري مرتس يا عبدت آمين جد وابدي قميرا حنا ربي سياهم قابلك يا هات قلبك يا هات Aga gara bu'aa oola abaartanii miti dhageeffadha. Gara bu'aa abaartanii abaarsi. جنرال أدوية هاتو يتي ما جت جنرال جنرال أما يا ده كنا كيس أم بين جنرال تكاه هاتو يتنا رصيتين أبارتين نبني يلا بريسته Dhageeffadha odoo hattanii iyyuu bu'aa qabdanii bu'aa dhabuurraa namni sin harkaa guurate malee maal nyaanne jettan. Baga nyaattan jedha ka jedhu Haydar Donqooroon odoo nyaataniitu akka namaa dirraa fi garaa qabaattanii waan gaariimi. Jara maali kunni Donqooroo wallaahi billaahi barana rabbuma isinitti gannu fuudhe galaa. Maal to'attu isin jedha maal argattanii nyaatanii hattuu jenna maal qabdan. Odoo hattanii bu'aa qabdanii ummata bu'aa malee ulee kaazaraa namaa ta'ee namni olii gadi hin deemu isin malee jira. Maaliin hattuu jedha. Maal harkaa qabdamme? Mee maali wanni isin hattan? إذا أكنا جيمي سنة جناني إن مكانسا مبارك مسمى دا أكو ما جيمي قال دون كورونا يلا قال باند مالي جنان مالي جنان جيمي أكنا جنان baajata akkasii keessa seenu malee odoo baajata waa funaanuu san keessa seene ila kana godhee lafa asii kaa'e. Gaafa Kamaal galchuu hin bayaa birrii guuraa jedhan birrii guuranii birrii narra guurame akka carraa ta'e Kamaal nu gatee miliyoona 8 guurame miliyoona 8 keessaa miliyoona 3 fudhatanii taran shan harka hafte fudhadhee tareen. Salaamu alaikum. إنا لله مليون ما كفرت Nanaanne saadha jettee wanni silaa waraana jedhamu nanaanne saadha jettee akira qaccee gara na qabatan dhabanii bahee tareen. Obboleessoo yoo nyaatte akka dhiiraa akkasii nyaadhu nafaan gaadhu Haydar bilaashatti hareenni sirra taree bilaasha rifeensi sirra taree odoo waan takka nyaatiin hattuu jedhamu maas si fayyada. Amma siistama ho'ii keessaan dubbanna siistama ho'ii baasi siistama ho'ii bahuu qaba. Dubbanna siistama ho'ii baasi siistama ho'ii bahuu qaba. Dubbanna siistama ho'ii baasi siistama ho'ii bahuu qaba.